dhuguma rabbii siin jedhe wallahi laazim akka kanaatti ajaa'ibaan kan dalagame argeen beeku namni yoona. Ashamaa ijoollee qashtii akkam nageenyi keessan badhaadha maarufaanaan jedhan baggara chaanaalii kana nagayaan dhuftanis niin jecha arraantanis gaa akka kaleessa dheengaddaa viidiyootti hedduutti bohaartan ittiin bashannatan shaashan baattiin jettanis ni qabadhee dhiyaadheen jira. Darbee laallaan sirba jedhuun gaa dhaggeeffatama guddaa kan argate Andu'aalam Gosaa mata duree gumgumee jedhuun sirba ajaa'ibaatiin deebi'ee dhufee jira. Gara viijin intarteemantiitiin galgala kana gallakkisamee jira. Isarratti reaaktii goona jechuudha. Gara viidiyoo kanatuun seenee viidiyoo kana laayik gochuudhaan akkan Oromoota mara bukkee ga'uuna qarqaaroo kan irraanfannee warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan illee subscribe gochuu kan daganne kallattiidhumaan gara viidiyoo kanatti dabarra. Viijin intarteemanti jedha kunoo production keessumallee. Jalqaba irratti garuu viidiyoon kun 5K dhaan kan inni waraabame amma yoona argeen beeku seenaa afaan Oromoo viidiyoo afaan Oromoo keessatti 5K dhaan kan waraabame argeen beeku 5K dhaan kan inni waraabame. Sekanditti gidduu kana gidduutti garuu waa hunda waa hedduu nutti agarsiisa yoo agartaniitu ta'e marga jechuun gaa Oromoodhaaf maal akka ta'e isiniif hin dhiisa. Waa diizaayinii tiishartii isaa kana baay'ee namatti tola. Wow. Wow. Gurraacha waaqaan fakkeessu yaalaa jiraniif fakkaata. Wow. Amma sobaa inni qabdu fakkaatti kun irra deebinami. Ayyee. Fakkii kana baay'inaan yeroo fakkiisa dudduuba jiru kana jechaadha. Kaartaa Afrikaa kana akkanaan dalagamee yeroo baay'ee gaafa irreechaatti agartu hundi keessanii baay'ee natti tolu beektu piroofaayilii yeroo hundaan godha waan akkanaa. Wow. Yeroo hunda wanta na taajjibu wanta haaraa fidee dhufu nafu Andu'aalam Gosaan seenaa viidiyoo muuziqaa afaan Oromoolee tarkaanfii tokko fuuldura deemsisan jedhee kanneen toora tokkoffaa irratti waamuu danda'u Andu'aalam Gosaati. Sirba kana baay'inaan
akkasin hiddan kan godhe keessaa yeedaloo isaa kan hojjete Yosaan Geetahuunidha. Andu'aalam Goosaan wajjin waan dalagee garuu baay'inaan leencoo yookaan amansiisaa yoo keessa jiran sirbichi sirba ajaa'ibaa ta'a. Kalariingidha yeroo Abdusalaam hojjetu baay'ee namatti tola. Yeedaloodhaa fi walaloodhaan immoo yeroo Yosaan keessatti hirmaatu baay'ee namatti tola. Andu'aalam Muusaa gariidhaan akkana viidiyoo ajaa'ibaa jala argee nu bashannansiisaa jechaadha. Viidiyoon afaan Oromoo tarkaanfii tokko fuulduratti deemeera jennee afaan guunnee haasa'uu dandeenya yeroo kana keessatti. Wow. Wow. Irra deebinume walitti amma namatti tolti. Wow. Gurraachoti wow. Ketiga kali. Dhaggeeffadhaa. Sirba Andu'aalam keessatti viidiyoo isaa qofa miti kan isin baay'eetti bashannantanii itti gammadanii baatan. Dhaamsanni dabarsulee baay'ee itti gammadanii dhaamsanni dabarulee baay'ee itti gammaddu jechaadha. Dhaggeeffadhaami walalootii kana gidduutti. Qomoon gamtaan qabu. Mataa gadi hin qabu. Maal jechuudha tokkummaa jechuudhaan kun warri kaan hayyoonni Oromoo afaan Oromoo keessa sirba gurguddaa babaasan keessaa tokkummaa jedhanii lallabaa ba'anii kun jechuun afaan adda biraatiin tokkummaa jechuu yaalaa jira. Dhugaa Rabbi kana keessatti garuu laafitaadha. Iddoo kanatti aara kana viidiyoo keessatti haala ajaa'ibaatiin kan fayyadame ammayyoonaa dhuguma Rabbi siin jedhaa argeen beeku. Kuni haala ajaa'ibaatiin itti fayyadamaniiru aara kanaa jechuudha. Kalariingii isaas yeroo ilaaltanii aarichaa wajjin baay'ee wal fudhata. Seenaa afaan Oromoo keessatti qofatu hin ta'in illee yeroo seenaa Habashaa keessatti sirboota Habashaa keessatti ilaalu iyyuu aara kanaa viidiyoo keessatti aarsuu qofaadhaaf malee akkamiin gala waanta jiru ilaalanii hojjetanii hin beekan. Garuu sirba kana garratti dhuguma Rabbii siin jedhe wallaahi laazim akka kanaatti ajaa'ibaan kan dalagame argeen beeku ammayyoonaa seenaa sirba afaan Itoophiyaa kana keessatti jechuudha. Reviven, sigan reviven. Wow. Udah kana garuu naaf ilaalame. Ilaala sirba Tadalaa Gammachuu Oromiyaa isa jedha. Aan Oromiyaa jedhanii moggaafadhee jira sirba sana. Maluuf maqaan laa sirba sanaaf laatameef maluuf Oromiyaa jedhee moggaafadheen. Odaan kun garuu achitti isa sana hin fakkaatu achitti kan dalagamedha mi. Akkamii wanta kana dalagan hin beeku. Odaan baay'eedha Oromiyaa mara keessa baay'eedha. Odaan achi jalatti illee barbaadanii dalaguu ni danda'u turanii kan sana wajjin baay'ee wal na fakkaatee jira.
ta'uu dhiisus danda'a. Wow, 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 wow. Director, kan ilaaluu qabna sir'aatumaan. Asin dire birraa. Birraan eenyudha barre birraa kan directii godhe namatti tolu dhuguma rabbii baay'ee namatti tola. Amansiisaa yookaan caalaa naf fakkaatee ture directii kan godhe birraa nama gaarii akkana nama hojjechuu danda'u fuuldura finnee barsiisuu illee qabna Andu'aalam dhuguma rabbiitti proud editing Mubaarak heddumti isaanii warri viidiyoo kana irratti hirmaatan anaaf aaraadha dhuguma yoon dubbachuudhaaf jedhe yeroo Vision Entertainmentidhaan beeksisamaa ture sirbi kuni masteringii Silaa Abagaaz akka dalagee argaan ture laayiriksii Siisaay Asaffaa Siisaay nan beekan masteringii Abagaaz hojjetes niin jedheera kalaringii birraadha yeedaluu saammoo Andu'aalamiidhaaf yeedaluu saammoo Andu'aalamiidhaaf yoo isaantu dalagee sirba hedduu namatti tolu baay'ee nama bashannansiisu seenaa afaan Oromoo keessatti viidiyoo afaan Oromoo tarkaanfii tokko fuuldura deemsisan keessaa Andu'aalam Gosaa nama tokkodha baay'ee galatoomaa jedhuuni barbaada. Ayyigaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan like share subscribe gochuu akka hin irraanfanne viidiyoon arrasniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture hedduu akka itti bohaartan ittiin bashannantan abdii guddaan qaba. Amma viidiyoo kan biraatiin wal agarrutti.